Intalli walii galtee hulaa galaana Itoophiyaa fi Somaalilaandii itti bana mallatteesseen siyaasaa gaanfa Afrikaatti jijjiirama akkamii fida? Mootummaan lammiilee gargaarsa barbaadan miliyoona 9 oliif deeggarsa dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Finfinnee amajjii 26/2024 abbootiin amantaa hundeeffama Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros jedhamu labsuun isaanii hordofee mana murtii dhaabbatanii. Finfinnee amajjii 26/2024 muummeen ministeera itti aanaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin hojiirra gaggeeffamee jira. Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu bal'inaan. Talli walii galtee hulaa galaana Itoophiyaa fi Somaalilaandii tibbana mallatteessaniin siyaasaa gaanfa Afrikaa irratti jijjiirama akkamii fida? Dhimma hulaa galaanaa argachuun kun gama Itoophiyaatiin dhimma imaammataa kan ta'e yeroo dhihoo kana asitti yeroo ta'u, garuu gaafiin dhimma hulaa galaanaa ka'uun Itoophiyaa keessatti haaraa miti. Keessumayyuu erga Eritiyaan Itoophiyaa irraa bara 1991 adda baatee biyya of dandeessee taate asitti gaafiin kun irra deddeebi'uun dhagahamaa jira. Onkololeessa bara 2023 muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmad fedhii cimaa Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf qabdu ifatti dubbachuu isaanii hordofee xiinxaltoonni baay'een dhimmi kun Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti wal dhabdee akka hammeessu tilmaamaa turan. Haa ta'u malee haalli hin eeggamin amajjii 1 bara 2024 mootummaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii walii galtee wal hubannaa Itoophiyaa hulaa galaanaa Somaalilaandii fi ammoo beekamtii idilee addunyaa agarsiisu mallatteessan. Haa ta'u malee walii galteen Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti dhimma hulaa galaanaa buufata waraanaa fi buufata doonii ilaalchisee irra gahame. Xiinxalli siyaasaa gaanfa Afrikaa fi biyyoota giddu galeessaa bahaa kan ta'an Rashid Abdii wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti ta'e kun hojiirra kan oolu yoo ta'e Itoophiyaan bakka tarsiimoo murteessaa ta'een naannoo Baabul Mandab qabatti. Iddoon kunis galoo galaana Editen bakka murteessaatii jedhe. Baabul Mandab daandii dinagdee galaana addunyaa murteessaadha. Baabul Mandab dinagdee addunyaa dhibbantaa 12 ta'u daandii galaana kana qaxxaamuruun darba. Rashid akka jedhutti faayidaan tarsiimoo bakka argama Somaalilaandii kun bakka argama Somaaliyaa baay'ee caalaa, kanaafuu argamni Somaalilaandii Itoophiyaaf baay'ee fayyadaa. Gama biraatiin mootummaan lammiilee gargaarsa barbaadan miliyoona 9 oliif deeggarsa dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Mootummaan lammiilee gargaarsa barbaadan miliyoona 9 oliif baatilee lamaan dhufanitti deeggarsa dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Baatilee 6 dabran keessatti dhaabbilee gargaarsa waliin ta'uun deeggarsa nyaataa birrii miliyoona 15 dhiyeessuu ibseera. Tajaajilli Koomishinii Mootummaa ibsa har'a laateen mootummaan baatilee 6 dabran keessa birrii miliyoona 11 ofirraa akkasumas birrii biliyoona 4 dhaabbilee gargaarsa irraa walitti sassaabuun waliigaltee birrii biliyoona 15 marsaa sadaffaa lammiilee miidhamaniif deeggarsa nyaataa raabsuu beeksise. Haaluma kanaan marsaa jalqabaatiin lammiilee miliyoona 7.3 marsaa lammataa lammiilee miliyoona 3.6 akkasumas marsaa sadaffaa ammoo lammiilee miliyoona 6.5 ta'aniif deeggarsa namoomaa atattamaa dhiyaachuu eereera. Gama biraatiin guyyaa har'aa Finfinnee amajjii 26/2024 abbootiin amantaa hundeeffama Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros jedhamu labsuu isaanii hordofee kibxata galgala magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa naannootti to'annoo jala oolan. Kaleessa manni murtii sadarkaa jalqabaa kutaa magaalaa Malkaa naannoo dhiyaachuu yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 10 irratti kennamuu VOA'n ibsaniiru. Abukaattoo isaanii wabeeffachuun gabaaseera. Abbootiin amantaa kunniin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Sinodoosii waliin garaagarummaa gidduu isaanii kan uumame irraa kan ka'e hidhamuu isaanii mootummaan beeksise. Gama biraatiin Finfinnee amajjii 26/2024 yeroo dheeraadhaaf muummee ministeera itti aanaa Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilan
في سداسة بركم لما في ديدم الرأي قالي دبلة منستير دم على بيتي تون كان تجاجلا أبو دم مقام كنن حرأي قالي جيتوتا هجي لمن الراق جيفمو إساني مدد من چتي رهاتو إبسيرا كان مالس أمجي ديدمي لما بركم لما في ديدمي أفور إيقالي والغي إسا جيسا كان جران كوري جدو غاليسا Parti badhaadhinna walga'ii har'a geggeesseen sagalee guutuudhaan isaan geggeessuu isaa beeksiseera. Bakka isaanii miseensa koree hojii raawwachiisaa paartichaa kan ta'an obbo Tamasgan Xurunaa pirezidaantii itti aanaa filateera. Obbo Dammaqaa hundeeffama dhaabbicha bara 2019 irraa eegalee hanga har'aatti pirezidaantii itti aanaa paartichaa ta'uun tajaajilaa turaniiru. Hojii federaalaa obbo Dammaqaa Mokonnin bara 2008 yeroo ministeera muummee duraanii Mallas Zeenaawii ministeera barnootaa ta'uun kan eegale yoo ta'u hanga bara 2013tti sababa baay'ina hojii irraa kan ka'e gadi dhiisuu isaanii paartichi beeksisee jira. Egaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu har'aaf qaban isiniif dhiyaanne kanumaan goduu biraatti mul'atu deemuutti nagaan nu turan affeerraa kenna. Like, subscribe, share hin dagatina.